Ay birraan akkamitti moo anaa bal'oo diru sanfaa harkeeti sodaatee ammoo rakkooti akkamis wajjin qooddotanii fatee aan jennaan galgala ganama dhufeeti asitti guyyaa dhufuun dhaqqabnillee natti dawwalee na hubachaa ture naan jette bal'oolleen akkasumatti aboogaa birraa faarra ilaalin birraan numaatu deemu dhalaalee sana addaa dhoorge akkana bahar nutuu ni geenya jeeni naan jee natti himee jira daawwattoota keenya isiniin galatoonfachuu dhufe malee birraa horoo galatoonfachuu hin dhufne. Birraaf an akka obboleessan tahiniin arge birraaf akka saahiban tahiniin arge duraan saahiba inneetuma ol jala fiigaa turre obboleessa inneetuma rakkoo bal'oo waliin qooddachaa turre galgala ganama naannoo yeroo hedduu viidiyoo keessatti hin argamnu malee nama harka afaan nyaachaa jiraachuu ture. Sirraa muramu ta'a. Ani gama kiyyaan dhiifnuun jira. Ani dhiifnuun jaati an sirraa muramu ta'a. Arra baraatti akkamatti noo jaasoon kee kun akka feete naan jettullee na gammachuu bara. An haasoo kee akkanatti haasoo itee dhibbee koo keenyaan na gammachuu jira malee waan ateertu abadan seera haa jiru baarkii maaliif ati dhugaadha viidiyoo keessatti birna hin garre baarkii dhugaa keekeeti. Tamam arraan ati akka feete naan jedhu na komattuus ibbeetee toora na komachuu jirtu alhamdulillah rabbil alamin. Obboleeyyan kiyya arraan nurra warra as keessaa isa bira dhaabbachuu jiru kanarra an ummata Oromoodhaa halkanii guyyaa bu'aa jiru. Kanaafin galanni isaanii dacha dachaan insha Allah rabbi haa qabalu hordoftoota obboleeyyan keenya qaqqaali ilmaan abbaa tokko rabbiin insha Allah bikka jirtanitti nageessin haa ta'u rabbi isin haatii sun isin jaarra nuuf dhimmitanii jechuudha namni keenya goos keessa rakkate as gubbaatanii ifiifuu bu'aa jirtanii jechuudha. Biraantiin godhee maa akkas gootallee naan hin jeenaadha. Naafi inni waan nu iddoo jiru ni beeka. Odoo addaaf naami akka fedheechaa olee wanni addaan waan bisu hin jiru. Waan san beeku fi nanis xiqqashoo isa biraankee godhuudhaaf. Silaar waan feetee na buuftee arra baarkiyya. Ani beekuun kennu anka ibbeetee akka waan naasoo feetu ani gammachuun asii achii naan dhaqa barbaadani. Ani ismee butakka anillee waan na jiru ni madhaati dhugaadha waqtii san keessatti si dhukkuba waan qabdu. Amma ati jechuu kiyya sirraa si ilaalu maaliif waan qabne amma fayyaa qaba amma fayyitee dhugaa viidiyootti biraan adabdee jechuu kiyyaa. Akkasii daawwattoota kiyyaa nagumaan jaa xiqqishoo yaaduma jirurra dhaabbadee isa asuma keessatti biraankii godhee. Obboleessi keessan galatooman dhuga seetii fadheewi isinii fayyuu isinii mirkaneessumaafin yaada kiyya kaniin hoggaataan jijjiiru sanni beeytanii jijjiiree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaanaala Birraa Oromoo TV. Yoo ilmaan Oromoodhaaf kan biyya keessaa biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni onni irraa burqe bararee isin bira haa ga'u isiniin jenna arraan tan eessatti argamta jechuun keessan oolum arraan tan alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu obboleessa keenya bahar qaalii nama jaalatamaa kabajamaa nama wajjii waliin dhabne nama jaalatu jechuudha nama maxxansu arra gammachuu isaa fayyaa isaa tana isaa subachuu dhufee kun fayyaa isaa arge alhamdulillah bahar keenya itti gadhiisa alhamdulillah serkoo keetii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa baganuuf jiraatan iddoo isin jirtanitti nagayni rabbii guddaa isin bira haa jiraatuun isiniin ja'a akkasii ayya. Takkanaati obboleeyyan kiyya bahar waan keessa dabre namu walumaan beena arra warra nuti as keessa jirurra warra ala jiruutu jechuudha obboleeyyan keenya ka ala jiruutu rakkachaa jira haalaan booyaa jechuudha nuti gaabiree irraa biratti as yaa olla jechuudha tilifoonaanis haadha mana isaa Fatiyaa kabajamtuu gaafachaa jirra isin jechuudha waan halaala jirtaniif dhiiroo akkami bulee akkamitti ooleenuu waan isin taatee jechuudha gaafii isin taatee jechuudha keessaan dhuftanii aboo sheekatti barbaadaadhaan kunu alhamdulillahi rabbil alamin arraan tana bahar akkan nuti taa'ee haasa'uun galata rabbii tokkon rabbiin takka waan takka ni fida sirraa isin oofa rabbi dawaa buusee dhukkuba buusee dawaa buusee arra kunoo fayyaa nu horkate sababa sheekatti finnee sheekni san itti qaree dawaa adda addaa kunoo fayyaa arra hojii taa'ee haasoo jiraa jechuudha tana gaawonni jennu qabnu alhamdulillahi rabbil alamin jechuu malee tanaaf hordoftoota keenya isinillee rabbi bikka jirtanitti nageessin haa ta'u hamtuun isin arkin tanaan isin jabaar keenya arra ummanni nu gaasiif dheebotee jira asirratti bahutti hin jirtu ifis haasootti hin jirtu jechuu kiyya waan addaa keessaa taate waan taate kana ifa ajaa'ibu jirta bara amma guunu si odeessinee waan si agarsiifnu ajaa'ibattoo jirtii fi hordoftoonni siyaanii jira hordoftoota kana salaame jechuu kiyya namni yaada siyaa bahu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya obboleeyyan keenya daawwattoota qofaa miti obboleeyyan keenya isinii daawwattootaa fi hordoftoota keenya oguyannu ifirraa achi isin fageessineetii miti isin maatii keenya obboleeyyan keenya akkasii obboleeyyan kiyya warri naaf cinqamaa turtan hundi galatooma ulfaadhaadha. Isinuma galatoonfachuu yoo ta'e malee ani waa'ee biraa waaniin dubbaddu hin qabu. Akkasii daawwattoota keenya isin galatoonfachuu malee waan biraan qabu
galatooma ulfaadhaan isiniin ja'a. Daawwattoota keenya isiniin galatoonfachuu dhufe malee birraa horoo galatoonfachuu hin dhufne. Birraaf an akka obboleessan tahiniin arge. Birraaf akka saayiban tahiniin arge. Duraan saayiba inneetuma wal jala fiigaa turre. Obboleessa inneetuma rakkoo bal'oo waliin qooddachaa turre. Galgalaa ganama naannoo yeroo hedduu viidiyoo keessatti hin argamnu malee nama harka afaan nyaachaa jiraachuu ture. Wajjuma jirraas. Garuu rakkoon kootu jennaan gaafa sanitti asii gartee watti kan dhufee fi kan dhufnes hin beeku. Gaafaan wayyaa'ee bayyanadhee laayina gubbatti eeguu birraa guyya tokko Fatiyaa obboleettiitii Dumaashiitii Bahar ni fayyaa obsi ni fayyaa hin yaadin isaa juun ni hin dhabe. Hogguu kana gaamma kuni mee obbolummaadhamu har'a kun wasana cinaa taa'eeti Bahar keenya nuu fayyaa alhamdulillaahi baga gammaddanii baga gammannee jechuu jira. Obboleeyyan kiyyaanjii malee ati obboleessa kiyyaa miti. Bahar keenya njiin bahar keessatti obboleessa kiyya qaaliidha. Lakki amma wajjin irra walii galla dhaabbu. Obboleessi keessan isinii fayyee. Alhamdulillah. Jiin malee obboleessi keenya nuu fayyee. Walumaan keenya malee anillee waan asii dhabe man qabu yaa bahar keenya wayin siima dhugaadhaati mufachuun endeessa viidiyoo keessatti birna garre Fatiyaa halkanii guyyaa telefoona inni dubbisa. Anis rakkoo biraa kan keessatti balloon faan afaan harkuma isaaniitiin jechuudha. Ani haasoo soon fitinna irraa fuute. Haa ofadhu Haasoo soon hin fitinna irraa. ofadhu jechuun isa dumaan sii baasa akka ati natti naarree barbaadeeti. Haasoo soon ani fitinna irraa fuute. Obboleeyyan keenya isinumaan murtee kannisiisa. Murtee kannaa isin koomentii jalatti. Khayr inshallah. Amma waan takkaatu jiru. Keessattuu loloo dhalaadhaa. Dhiira takka ta wal ajjeesuu deemtu. Ta wal loluu deemtu. Ta waliin baallamatti. Fayyaan tiyyanii hafatti nama wal ajjeesuu deemu san fayyaa tiyya dura godhee addaa qabuun bareeda. Jaarsa teessee jaartii arrabsitu. Jaartii dhalaa lama ta wal horiitu tachiichii tana iddoo taa'ee naa kadhachuu jira obboleessi isaa odoo kilee biraa seenee illee haakilee seenu jeeti dhalaa addaa dhorku jira. Yaa bahar kiyya dhigatu. Natti Wanni nuti deemu jiru sanii beeku. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf obboleessi isaa alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyee obboleessa kiyya jaagaa inni inni obboleessa kiyyaa mitiin jechuun jiraan obboleessa keessanii malee obboleessa isaatii miti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin an fayyee. Maa fayyitaaf dhufe mu'ammaan tan. Eena bira taa'ee oguu akkana jiru. Ati naquban qabne malee bahar kiyya. Rabshaa dhalaati jechuun obboleessa isaa lafa dhiisee qote akkaan dhagee. Yaa mee injeen bahar kiyya. Hojii tokko Halkanii isaa guyyaa. fatiyaadhaan viidiyoodhaa keessa seenee Yaa baatii mee kutaa kanaa dhiisi naa dhiisi mee kutaa anillee waan na jiru ni madhaati dhugaadha waqtii san keessatti si dhukkuba ifkuban qabdu. Amma ati jechuu kiyya sirraas hin laalu maaliif dhukkuban qabne alaa amma fayyaa qaba ormaan irra laalee waan malee amma fidee dhugaa viidiyootti biraan adabdee jechuu kiyyaa hin jee garuu an halkanii guyyaan fatiyaatti goraa jira viidiyoomaan sirraa waraabini malee waan addaa keessa seeneetiin ififuu bal'ummaan faan jechuu hiyyummaan hangummaa waan ni filamna kunuu achitti na dhiisanii atiis birraa uummanni kun yoo asii duubaate wal fixaata bahariis gaamsiis lafa qabaa maal jedhanii itti na dhiisanii jechuudha an halkanii guyyaa telefoonaanis fatiyaa dhufeetis irra goree salaamee dabra atiis lafumas ilaalee mana kaan jechuudha ati dhugaadha hin beektu beekadhu hin beektu fiidumaan si wajjin seenne biyya takkanaatii garuu si wajjin seenne dhiifamaan siin jaaka kanam tokkotti anis namuma wal fixuu deemuu jidduutti darramu jira jechuudha si galee takkanaati gabar yoo an feete obboleessa kiyyaatii dhugaadha si wajjin seenne waan hin jenne namura dhufun fatiyaa obboleessi qaaliillee gaafachuun hindeessa maal zakkoo isaa hunda gaafachuun hindeessaa jiru waan itti jirullee. Tamam waan akka irra walii gallamma. Waan akka irra walii galla. Balleessee jirtaa mi? Balleessee booda barra dhibbatti hangaan si wajjin malee. Wayii si murachuun fadhu ani badii si murachuun fadhu. Obbolummaa fi saahibummaa qabnu sanii akka hin qabne daawwattoota hubachiifne obbolummaa fi saahibummaa san dhiifu. Abadan hin dhiibnu. Ani hin dhiisu. Otoo hin dhuftellee ani cuukiyyaa bikka ati naa geesses niin beeka cuukiyyaa fi injee obboleessummaa keessa akka ati na kabaju akka ati na jaalattus niin beeka cuukiyyaa fi bara sirraa fagaadheetiin ta'an hiraaf si daran amma ati dhukkub jirtaa waan nama dhukkubsaterra hiraaru jiruu fi daranii beeka dura dhukkubsataa. An dhukkuba addaatutu sababa keetirraa isin akka jiran qabu barbaadami garuu isaanii chin naqa bechiin dhufin yoo achi dhufte mana namni wal fixaadhaan ijoollee san biraa fagaachaa jiru. Siigala dalagaa dhaqee waan san jiddeeba jira namaa tochuu wal fixee jeeti. Tamam baruu fatiyaa nis niin dawwalaaf bira dhufeetis niin gaafadha. Jechuun obbolummaa fi saahibummaas bara tanuma hin qabnu ati hojiin galsiifte tana yoo dhiifne maaltu irra? Abadan hin dhiifnu moo kamit dhiifna baarkiyya? Mee kamit dhiifna naa hime? Hin dhiifnu. Ani sirraa muramu kaa. Ani gama kiyyaan haa dhiifnu jedha. Ani hin dhiifnu jaati ani sirraa muramu ati kaba. Arra baraatti akkamattuu hojii haasawuun kee kun akka feete naan jettullee na gammachuu bara. Ani haasawuu kee akkanatti haasawitee dhibbee koo keenyaan na gammachuu jira malee waan ati heertu abadan seera haa jiru baarkiyya maaliif ati dhugaadha viidiyoo keessatti birnan garre baarkiyya dhugaa kee gati. Tamam arraan ati akka feete naan jedhu nakumattuus
بيتي تورنا كمتشو جرت الحمد لله رب العالمين أنا كان ما نجمع جزء جراو نكمتشون كيكون حالا نجمع جزء جرتين Amma dhiifnu ree بيتي waluma هنديفنو أبدا bagan dhiise. تكناتي Akkasii daawwattoota kiyyaa nagumaan ja'a xiqqishoo yaaduma jirurra dhaabbadhee isa asuma keessatti firaankii godhe obboleessi keessan قالت ومن تقول سيكون isiniifayyuu بديوي isiniifayyuu isinii mirkaneessumaafin yaada kiyya kaniin hoggaataan jijjiiru sanni beeytanii jijjiiree isa firaankii viidiyoo isaa keessa godhe malee dhugaadha. Ani odoo gaafa san qe'ee tana dhufee dhaabbatees na cinaa dhaabbateef hin dhaabbannee quban qabu viidiyoo irratti gaafaan laalu immoo eegana birraan akkamitti mo'anaa bal'oo diru sanfaa harkeetti sodaatee argamu rakkooti akkamis wajjin qooddotanii fatee aan jennaan galgala ganama dhufeeti asitti guyyaa dhufuun dhaqqabnillee na dawwalee na hubachaa turee naan jette bal'oolleen akkasumatti aboogaa birraa faarra laalin birraan numaatu deemu dhalaalee sanatti adoorti akkana bahar nutuu ni geenya jeeni naan jee natti himee jira. Anammoo xiqqishoo yaada jijjiiree asumatti isa firaankii godhuu fedheeti malee dhugaa rabbii wallaahi rabbiin narra gaadha yaada san qabaadheetii miti. Baga rakkoo xiqqoon qabdu rakkoo obboleeyyiin keetiitiif dhaabbatte akkasiin siin ja'a firaankiin godhee maa akkas gootallee naan hin jeenaadha. Naafi inni waan nu iddoo jiru ni beeka odoo addaaf naami akka fedheechaa olee wanni addaan oombisu hin jiru waaniin san beekuuf anis xiqqishoo isa firaankii godhuudhaaf. Silaar waan feetee una buuftee arra baarkiyya. Ani beekuun kennu anka ibbeetee akka waan naasoo feetu ani gammachuun asii achii naan namni akka barbaadanii. Keessatti ani daawwattoota kiyya bakka kalee sanitti kanan eege hubachiisuu fi yaada keenya habbaataan finnu san baarni fidaa waan jiru isaan garsiisuuf kana godhe fayyuu kiyya daawwattoota kiyya isin garsiisuu fi warri naaf dheebottanii na yaaddanii naaf rakkattanii naaf cinqamaa turtan wallaahi cinqii duniyaa keessaa rabbii isin haa baasu. Cinqii takkaallee rabbii isinirraan fidinii ulfaadhaa galatoomaa galataatu isinii mala viidiyoo odoo daqiiqaa 34 waraabee ani isin galatoonfachuu qofaan yoo waraabe malee waan biraatanii waraabuun hin beeku galataatu isinii mala rabbii gaditti naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa bagaan ooroo ta'ee dhaladhe kannaadha kuni rabbii dhalootaan nuuf kanne akkasii. Baga walii taane naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa obboleeyyan kiyya warri as keessa na cinaa dhaabbachaa turtanillee naaf galatoomaan isiniin ja'a waan biraa waan hin jiru hin qabu birraa yaada dabalataa yoo qabaate garuu oggun akkasii hin jiru. Laalaa wanta kallee ana bara silaa akka feeteettee sirra laaluun ji'annoo jihaasuun kee humnaa gammachuu baarkee qabbadamii dhugannaa gammachuudha. Obboleeyyan kiyya irra nurra warra as keessaa isa bira dhaabbachuu jiru har'a an uummata Oromoodhaa halkanii guyyaa bu'aa jiru. Kanaafiin galanni isaanii dacha dachaan inshaallah rabbi haa habalu hordoftoota obboleeyyan keenya qaqqaali ilmaan abbaa tokko rabbiin inshaallah bikka jirtanitti nageessin haa ta'u rabbi isin haatii sun isin jaarra nuuf dhimmitanii jechuudha namni keenya oggoo as keessa rakkate as gubbabbaatanii ifiifuu bu'aa jirtanii jechuudha. Isiniin nurra darramaa jira nuti bira irra ni garra akkatti oole akkatti bullu maaliif waan dheenee garuu jiru ni garra isin garuu waan isin biran jirreef namni kun isin bira jirreef haalaan rakkina isin ta'e dhiiroo akkamii bulanii nu isiniif rakkina taateef jechuudha. Takkanaati obboleeyyan kiyya aarra nu kaas keessa irra isin hagalatu guddaa qabu inshaallah rabbiin yaada keessan kanuuf yaaddan kanuuf dhimtan san rabbiin dacha dachaadhaan inshaallah gammachuun isin adeemu rabbi ammallee badii as keessatti isin agarsiisini takkanaati isin jaa anillee fixadhe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكرة نجنو تا اسين جالنا باي. الفاتحة كبجماعة جدا. باي نجن.